Kun YouTube Magaalaa Finfinnee sagalee Magaalaa Finfinnee kana kan YouTube irratti miidiyaa YouTube irratti torbee dabarsaa turre ammas immoo keessummaa ajaa'ibsiisaan qabadde jira. Keessummaan koo kun immoo kan sinii wajjin wal bartuu ta'a. Keessummaa bagana kan dhufte. Atis bagana kan nuyi galatoomsin jechuun barbaada. Maqaan koo Feenet Mul'ataan jedhama. Jiraattuma Magaalaa Finfinneedha. Okay, Magaalaa Finfinnee keessatti wanti nama mudatu baay'ee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti yaada kee fi akkasumallee dhaamsa qabdu karaa YouTube sagalee Magaalaa Finfinnee kana nuuf dabarsi. Hayyee Magaalaa Finfinnee jechuun handhuura biyya keenyaadha. Magaalaa Finfinnee jechuun kanuma Oromooti. Handhuura biyya keenyaa, handhuura Oromiyaadha wanta ta'eef Finfinnee keessatti aadaa keenya, afaan keenya qabannee dhufuu hin dandeenya. Yeroo baay'ee namoonni gara magaalaa biraarraa dhufanii Finfinnee mugaanii afaan isaanii illee jijjiiruu afaanii ormaatti jechuudha. Kun immoo dogongora keenya isa guddaadha. Yeroo magaalaa kana dhufnus magaalaa kana keessattis aadaa fi eenyummaa keenyaa fi afaan keenya guddisuu qabnaan jedha. Okay, dhaamsatti qabdoo dargaggootaaf fakkeenyaaf dargaggootaaf uummataa fi namoota geejjiba garaa garaatiin deemaniif illee wanta irratti qeeqee yookiin yaada dilaattuuf yoo jiraatu. Hayyee sirriidha geejjiba irratti illee rakkoo garaa garaatu jira afaanii Oromiffaa irratti. Garuu afaanni kun akka salphaatti miti kan inni har'a ga'e. Afaanni kun illee cabsuu fi balleessuuf baay'ee yaadamee jira. Garuu afaanni kun immoo afaan akka salphaatti nu bira ga'e miti. Namoonni baay'een lubbuu isaaniitti dhabanii aarsaa iddootti kaffalaniidha kan isaanii afaan kanas geessisanii. Kanaafuu afaan kana nuun immoo dabarsinee dhaloota taanuuf illee kennuu qabna. Eeggachuu qabna. Fakkeenyaaf gara waa bittaa gaafa deemtu dhaamsa akkamii qabda? Gara waa bittaa waan garaa garaa gaafa bituu deeman afaan jijjiiranii waan biraatiin bitu namoonni keenya. Sirriidhe afaanuma kan biraadhaan kan isaan fayyadamanii yeroo suuqii garaa garaa deemanii kun aallee minaan jedhaniidha kan isaan gaafatanii garuu afaanuma keenyaan jira jedhanii gaafachuudha. Namni sun afaan kee dhaga'u taanaan immoo dhiistee nama afaan kee dhaga'urraa dhattee wanta sana bituu fayyadamuu dandeessa. Wal guddisuu dandeenya jechuudha. Eeyyee wal barsiisuu fakkeenya walii ta'uu qabna. Dhaamsa kee jechuudha. Hedduu galatoomii keessummaa torbee ittaanus akka walitti dhiyaannutti nagaan turennaa eegaan daawwattoota yaada qabdu yoo jiraate dhumarratti. Hayyee YouTube kee jechuun bakkee qofa miti kan uummata Oromoo maraadha. Kanaaf YouTube kee jechuun kan kee qofa miti kan uummata Oromoo maraadha. Kanaaf uummata kanaaf hojjechaa jirtaas. Hedduu si galateeffannaa baay'ee jabaadhu siin jenna. YouTube kanas warri daawwattanii daawwadhaa like share subscribe nu gochuun nu faana dhaabadhaa siin jenna. Obboleettii koo baay'ee galatoomii. Keessummaa torbee dhufuutti si qabannee akka dhiyaannutti immoo abdii guddaa qabna. Torbee dhufu walitti deebina. Egaan daawwattoota YouTube sagalee Magaalaa Finfinnee wajjin turuun subscribe share like comment gochuun nu faana turan turtii gaarii yeroo gaarii.